سورة يوسف بقنا يوسف جتشارا سينا يوسف تيتو خنا خيت باجينا نبسما نحن نقص عليك يا إرجمان تستيمنا أحسن القصص يجوني سينا بريدا تكستي مفتين جتشارا أحسن القصص بكبيرات جامن جان سورة خنا خيت مالي جامي جتشورة علماء والأبني جرم جتشارا وانت جامي فما سينا واي نبي جل يوسف كوني وان أجايبات جتشارا سينا تنخيسما akkamitti akka rabbiin mooticha addunyaa dha khaduraan zaalima ture san sababa nabiyyi Yuusufiin rabbiin gara tooyidaatti fidee mu'mina godhe san jechaadha. Nabiyyi Yuusuf ammaas biyya akkamirraa fidee biyya Gibxii geessee waa'ee gartee gaa jaalalaatiin haati mana namna isiin bira jirtu nama inni bira jiru sun qabamtee san keessaa dubbiin akkamitti kachi baatee nabiyyi Yuusuf qulqullaa'e jechaadha. Kana keessa waan hedduutu jira. jiruu fi jireenya ajaa'ibaa tokko keessa darbee waan ta'eef hasanal qasas jechuun irra bareedaa seenaadhaa jechaadha. bimaa ooqaynaa ilayka sababa gara keetitti waa'ee godhuudhaatiin haadal qur'aana biwahiinaa jechuuma maan masdariyyaadha. biwahiinaa jechuun waa'ee godhuu keenyaan ilayka jechuun gara keetitti haadal qur'aana jechuun qur'aana kana gara keetitti waa'ee godhuun wa in kunta jechuun haala ati taatee turteen waawatti waawalaali wa in kunta وإنه جيتو إم مخففة من الثقيلة وإنه دبي كنت يجون قني أتتاتي ترته من قبله يجون قرآن نقول ستبو فمون دره لمن الغافلين ورين سيناتنا را دقتي على تاتين جيتشارا واي سينا خنام بيقو توري إرقمان عليه الصلاة والسلام غافلين أنا ذكري ربي را دقتا يجومتي لمن الغافلين سينا لي ببريدو قرآن خيتي ممتتنا وبنك أبو جيتو براتين جيرو dhuguma akkasuma na barumsaatis takkaa dhaqeen beeku waan ta'eef idh qaala yuusufu gaafa yuusuf jiru sammee himi uummatatti jechaadha. udkur jechuun dubbadhu idh qaala yuusufu jechuun yeroo yuusuf jedhu li'abii jechuun abbaa isaatiin ijoollummaa keessatti yaa abati yaa abbaa kiyya inni ra'eetu jechuun anniin arke abjuudhaan manaa maaniin arke 11 kowkaban urjii 11 arke jechaadha. والشمس والقمر جتون مع الشمس والقمر بيفتو في جاء ولين ما أرجي خدتوكو بيفتو في جاء تدبل يتشارا يادا خدتوكو كنا مما إنيو وبولي ينساتي جان بيفتو في يما جينيسون إنيو في إنيو هذا في أبادة يتشارا هاتي نجرتي مونجرتو الله أعلم ربي بيخا قون هبو جاني haboo isin jennu sun adaada obboleetii haadhaa jechaadha. isii jira malee haati isaan jirtu jedhanii haasawna sirratti tasanii Allahu aalam rabbumaatiitu beeka. washamsa walqamara biiftuu fi ji'aas waliiniin arke jechaadha. wantoota 11 sanii waliiniin urjiilee 11 sanii fi biiftuu fi ji'aan akkasitti arkee je'ee hime. ra'eeytuhum jechuun isaan saniin arke duraanuu ra'eeytu je'ee ture. رأيتم جمار ديبيا للتوكيد دبي قد يمسوا في الشارع رأيتم جتوني جرين كذا سدين سنين أرك والمقبضة لي ساجدين كأنا سجودين أرك الشارع شريعة دوري خيتنا ما سجودون نجرا جتشودا ري غافة دورا هيا ما تورا جتشارع غرو شريعة خيتنا ما قد يقول أشون إنو منجرو ودو نما توقفني سجود موان توتاه سلاح مناتين أبا مناتي أكا سجود أججاه جان إرجمان عليه الصلاة والسلام garuu rabbiif malee makhluuqa tokkollee sujuuduun hin jiru jechaadha. kun imma sujuudni kun sujuuduma akka malaayikonni aadamii sujuudanii sani ajaja rabbii godhaniituma shari'aa isaanii keessa jiraatteetuma malee kanatti himite jechaadha. kanaan argee jee abjuu hime jechumma abjuun edaanuu amantii islaamummaa keessatti bakka guddaa qabde jechaadha. hiika ergaa guddoo dabarsiti. naam isiin nabiyyummaarraa parsantii 46 keessaa takka jechaadha. Riifuu abjuu keessatti sobuun wanni barbaachifneef sani namni abjuu isaa keessatti dhugaa himu dhuga dubbataa ilma namaa jechaadha. namuma garsee haasawa isaa keessatti nama sirri dhugaa himuutu abjuu isaa keessatti dhugaa jirtu hima wanta arke qofa hima jechaadha. akkanattiin arkee jee qaala jechuun ni jee abbaan yaa bunayya jechuun yaa ilma kiyya laa taqsus jechuun hin odeessin ru'yaa kee jechuun manaama keessan abjuu teessan hin himin alaa ikhwatika jechuun obboleeyyan keetitti himin fayakiiduu laka keeydan jechuun hamtuu sitti yaadanii jechaadha. amma isaanii hamtuutti yaade eeysatti arkee kana jee
namni muslimaa tokko nama tokko raayoonii fi gartee hamtuutti yaaduu ka sodaatu ta'e nama saniif nasihaa yaaduu danda'e jechaadha. Akkasumatti imma inni fudhateetuma kanatti hime innummaan kun nabiyyi gaa'iti karaa wahyiitiin beekuus danda'e jechaadha. Fayakiiduu laka keeydan hamtuu sitti yaadanii tooftaa hamaa sitti baasaniiti kana itti obboleeyyan keetitti nimin jechaadha. Inna shayxaana akkas godhachuuf deema dhugumatti shayxaani lil insaaniin ilma namaatiif aduwwu mubiin diina mul'ataadha jechaadha. Maal jechuudha abbaan amma ilmoo isaa hanga danda'utti karaa sirriirra kaayuu qaba jechaadha. Abjuu tana keessatti imma abjuun kun mucaan kun joolleedha. Abjuun joolleen garte sunis ilaalcha keessa ni galfamtii jechaadha. Eega namni guddaanuu bakka abjuudhaa tanatti kan dhugoonfamuu qabu ta'e jechuudha. Namni muumina abjuu keessatti akkan sobne kun itti himamee jira. Akhiru zamaan faa keessaa abjuun gammachuu guddoo fudhattee dhufte jechaadha. Abjuun harkan hundi immoo gammachuu miti. Ilal mubashiraatu jedhamoo ergamaan. Ilal mubashiraatu jechuun gammachiisuu malee mubashiraata jechuun bar waan information namaa fidu jechuudha. Kana jechuun amma fedhu information sun hamaa ta'uu danda'a. Fedhu gartee gaarii ta'uu danda'a. Yoo nii fi hamaa ta'e kan namatti himne yoo gaarii ta'e immoo nama jaalatutti himi. Nama dubbii tana sirriitti adda baasee hiikuu danda'u fa'aatti himi jedhamee jira jechaadha. Kanaaf uummaduu bare inni dhufee abbaa isaatti hime. Abbaan ammoo kana gorsan jechaadha. Duuba obboleeyyan sun hoggaa kana inna shayxaana lil insaani aduwwu mubiin. Isaanumaa shayxaanaatu akkas godhe. Jarri sun nabiyyoota moo nabiyyoota mita jettu irratti jidduu ulamaaotaa wal dhabaa jira jechaadha. Maaliif jennaan piroosasa adeemsa isaan mucaa kana irratti hojjetan hoggaa laalte namni nabiyyoota ta'e warri nabiyyoota akkamitti waan akkasii yaadan. Wakadhalika jechuun akkuma kanatti kunoo akkuma abjuu keessatti kabaja keessi garsiise sanitti jechuun kama akramaka jechuun akkasi kabaja firru'yaa manaama keessatti la ra'aytum li saajidiin jechuun sadarkaa qabaachuusaa agarsiise akkuma kanatti yaytabiika rabbuka jechuun rabbiin keessi filachuuf taa'a jechaadha. Wayu'allimuka jechuun si barsiisan maasiisi min ta'awiilil ahaadiisiin hiika abjuudhaa si barsiise jechaadha. Amma nabiyyichi ilmaa wanta fiichariitiidha hedduutti himanii jirani abbaan waa hedduutti hime jechaadha. Wayutimmu jechuun rabbiin ni guuta ni'matahu jechuun qananiisaa aleeka jechuun sirratti xumura malee si duraan hambisu waalaa aali yaaquuba akkasuma maatii yaaquubiifis jechaadha. Maatii yaaquub keessa warra jiru eenyu jira jechaadha. Nabiyyoota hedduudhaatiitu jira irra hedduun ergamtoota nabiyyoota ilmaa yaaquub keessa jiran jiran. Kamaa atammaa jechuun akka ni'imaa san guutee jirutti ala abawee jechuun abboota keelamaaniif min qablu jechuun dur Ibrahim jechuun Ibrahimii fi wa Isahaaqa jechuun Isaaqii bakka guutetti jechaadha. Amma inni hortee eenyuuti Yaaquubiin kun Yaaquubiin ka Isaaqii jechaadha. Isaaq ka Ibrahim akaakoon abbaa jedhamuun beekama ala abaweeyka jira lachuutu abbaa jedheeni kuni beekama waan irra wal dhabanuun qabu jechaadha. Ala abaweeyka jechuun abboota keemin qablu dur Ibrahimii fi Isaaqa amma ni'imaan sun maalilee nabiyyummaadha. Wanni jarri gartee ummata kaan irraatiin adda ta'e nabiyyummaa jechaadha. Inna rabbaka jechuun dhugumatti gooftaan kee aliimun hakiim beekaa ogeeysa jechaadha. Abbaan duubaree eega kanatti waan kanatti hime booda gaafa dhiyoo ijoolleen eelatti yookiin biiritti darbitee inni mochii fuudhamee biyya biraatti gabra ta'uudhaan gurgurame Gibxi geeffamee jechaadha. Deemaa mucaa sannaa barbaada jechuu ture laamma. Abdiin muranne jechuudha. Maaliif jennaan waa hedduu beekee ture laammaatittu. Waa hedduutti hime jechuudha. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك جئني أما دوبري وانت في وشريتي لا هدوتي مأباني أكسم ماسي مونمني مؤمنة تيتوك رحمة ربي رغرا مرة ويتشارا سني وجي والقبتي سينا خنون دوانت بيخوف جيتشا إنما نو دؤسا أكنا جي جلموري انفران جيتشارا وروان دقين فجتم ربنا عبدو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين